Harka fuunee kabajamtoota hordoftoota kakuu tiyuub akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa koo galata waaqaa ta'u arra mana haadha eebbaa dhaqaan jira. Haadha eebbaa yeroo darbe baay'ee tokko natti gaddite isinillee baay'ee natti gadditanii anis ergi gaafasiiti nan bilbilaaf garuu badaa miti irra keessadha. Har'a garuu akkuma seeraan nafaan haasoftu barbaadeen seeraan akka duraan ishitti miira durii keessaa asa durii sana fiddee nafaan haasoftuuf dhaqaan jira. Isinillee warreen natti gadditanis akka isheen seeraan nafaan haasofte akka ilaaltanii fi mana haadha eebbuun naqa jechuudha. Viidiyoo keenya ilaalaa laayik godhaa haga dhumaa daawwadhaa isinin jedha. Haadha eebba namni mana keetti kabajan qabu mana ol seenellee baga nagaan dhuftee jettee sagaraa kee keessaa uumaa miti yoo dhuftee na dubbiste maanni waan inni fayyoo koo akkasitti goe akkasna gootee akkasitti natti haasoftee akkasitti natti taphattee amma gaa dhuftu xiqquma ishiin qaanoftu maarree anis ukkoo kanumaaf jedhee dhufe bara ati irruma irra keessa jennaan akka duraa kee waan ta'uuf diddee fi waan kanammaa ammas irra deebi'ee gaafachuun qabaa. Haasofsiisuun qaba ijoollee kanatti illee ammas dhiyeessuun qaba. Isheen nama guddaadha jedhanii maaliif akkas irratti hojjettee aarsitaa imboosistee isheen akkattuu sammuu ishiis uumeera laphee ishiis waan baay'ee rakkoo baay'eetu isheerra jira jedhanii ani garuu ammas piraankii biraatiif dhufte jechuudha. Innis garaasi ga'uu didee piraankii miti haadha irruma keessa nutti hin haasa'initi. Garaa kee hiikkadhuuti wanti ta'e namni toduu eeyyuu hin awwaalamu miti awwaalanii magalu. Kun awwaalanii galuu jechuudha. Amma fakkeenyaaf amma ani kanaan booda jechuudha. Maa akkamitti si amanu? Akkamitti si amanuu danda'a? Maaliidhaan si amanuu danda'a? Yeroo darbe waan ani hin jenne jette naan jette. Ishi piraanki naan dubbi. Maa piraanki ta'uusaa iyyuu maa damee ka walii galtanii yoo ta'e yoo jenne. Piraanki ta'uusaa iyyuu maa damee ka walii galtanii. Isheenillee waanuma hin beekne keessatti maqaan ishii dhaame maqaan ishii waamame. Isheenuu jechuudha. Pirankii immoo toon beekin atoo hojjetaa oolta as teessee bilbilaan namarratti. Bilbilaan ani nan hojjedhuu fi gaafa san jechuudha miidhaan ani keessa jiru beektaa? Yoon beekeyyuu yoo dhufe si bilbilee dhufe waan an karoorfadhee dhufe ati hin beektu koottu naan jette. Ani immoo wantichi hinuma ta'aa jedhee nama fayyadaa hojiidha viidiyoodha nama kakaasuuf hin ta'a yaadichi akka namni kaka'ee ori'ee maal jedhee waan sana ilaalu jedheetti yaadeen kun ikkoo daarikteerii malee qophaa koon nama sadii ta'ee karoorsee fide yaada sana. Ati daarikteerii silaa ergasii ati na dinqisiifachuu iyyuu qabda akkamitti yaada kana fiddeette dhiifama iyyuu naa gochuu yeroo sana miira keessa yoo jiraatte jechuudha. Ammas jechuudha ammas naman. Yoyin immoo waan ta'e yaaddee dhufte piraankii itti dhumte waan garaati keessaa baafattee fitte piraankii naan jechuu barbaadde. Kuma siin jedha har'ani kunoo na haa taazzabani yoo ani piraankiidhaaf dhufe. Viidiyoo kanallee hin balleessutuma kam ta'ee jechuudha. Akkasii kanaafuu kunoo yeroo hundumaa na beekta harka duwwaa hin deemu. Jarri maal waan san mana ishii keessa hin bayyaan jiru siin jedhanii. Dhaggeeffadhu komantii dubbistee ta'uuti isheen humna qabdu. Aqiliin qabdu, aqimiin qabdu. Aqimiin qabdu jechuun. Kanaaf amma har'a immoo kunoo waan si jabeessu si fide dhufe. Ajja si fide. Ajja maalan beeka marziitti natti of deetootu marra mokaraatii naan jechuuf. Maalan si beeka waan barbaaddetti gootee dhufte maalum. Marzii? Marzii wayi immoo barbareetti natti akka fidda akka garaachi kun gubatu. Maalan ani qiimii bula sirraa qabu maan akka. Maalan beeka akkamitti as keessatti marzii naqaan akkamitti barbareen illee akkamitti marziitti naqaan. Maalan beeka isa dheengaddaa si maraachuun didee kaa isa dheengaddaa si maraachuun didee huubuu jechuun didee carqii ofirraa siigatuun didee kana garaa si hanqannaa nama immoo kana naaf iddee. Ati waan ta'e lakka isa yaadaa turte ergasii sammuu kee keessa waan baay'ee guutte garaa amma dubbachaa jirta. Maalan dubbachaa namni isa gaafa fayyaa yaadu gaafa machaa'u dubbata Oromoo. Annam machooftetti na rabsaa irta bara. Dhimma garuu ati suma naannooftee erganii deeme yaadde maal jette intalli kun yoo ammas deebite marzii iyyuu naa laatti jetteetu amma ani koo gaarummaa hojjechuuf gara laafummaa koo yeroo hundumaa kan ofii kootti dadhabee sanuu ofii hojjedhee bitee miti ofii hojjedhee namni muuzii rarraafatee dhufa burtukaanii rarraafatee dhufa
Juusi asuma beebi ani garuu hojjedhe qodaansaa ikuunu tokkodha kan hin hojjedhu miti. Hojjedheeni mee kun ishee fayyada. Kun amma ishee hunjaa. Kun jechuudha kan nyaata jechuun amanaa eebbaa nyaanni jiru. Maaliifii muuqii mooquun beektu ogummaa hin qabdu. Waan meeqa bakka meeqatti kama kun bakka meeqatti kama. Anamma akkas jedheera. Akkuma nama kanaan dura waa fidee dhufe birciqoo fidi wajjumaan dhumna marzee qabaatan nu lamaan hin duun. Bakka. Maali kakuura maaliif duuta? Ish ani siinoo akkamitti too eebbaa argu akkamsi ajjeesan akkamitti du'a sitti faradaan lubbuu. Maalan beeka maalamni nama. Rufee mana kanatti hin galu. Mucaa kana mootoo jirtu ibin kana miti waan biraa yaadu ani. Inni piraankii garuu wantichi hojii waan ta'eef atuun beekta waa'ee viidiyoon beekta waanuma hojii ta'eefi kana itti yaadeen hojjette. Isatti yaade. Kana garuu an har'a akkuma ati seeraan afaanaa softu malee gana dubbii kan biraa akka itti yaadde ammas yookaan nama irratti kaaste waan ofirratti nama akka kaastu hin barbaadu. An nagaadhuma isa durii sana deebistee nama ofirratti kaasa yaa rabbi kun nama ofirratti kaasaa jirta naan jettaayi. Nama akkamiin ofirratti kaasa maal jechuudha akkamitti ofirratti kaasa. Amma ilaali anamma har'as dhufee sifaanaasee irruma deebii ifa manaa godhi garaa keenyaa qulqulleessii. Ani lammatu moo piraankii sifaana guddinaasaa garuu hordoftoonni viidiyoo sana keessatti darbe irratti waan baay'ee waan jedhaniifis ammallee gara qulqulleeffattee akkati waan baay'ee haasoftee isaanitti illee dubbattu barbaade. Kun immoo namummaadha qulqullaa'uudha. Kanaaf immoo harka duwwaa hin dhufu. Kunoo sifaana dhugaa waaqa fidi. Ay jiraayyuu fudhadhu iyyuu deemi barbaadu. Fudhadhu iyyuu deemi. Anumtu iyyuu asirratti akkasii caccabsee mana kee baxabbaxee hin deemne bakka. Mata maal anke mi'a kee kutti caccabsee. Haa caccabu mana kee baxabbaxee hin deema anaafatti addaan gala. Kan inni kun isa dhumaa ta'u bakka. Addaan gala. Erga akkas Kina qabee addaan gala. Feer muuziqaa fudhadheen sokka amaluma keessaa gadi lee mana fincaanii naqee inni addaan caccabsee. Siree midhaan immoo mana fincaaniitti naqta. Waan beekare. Midhaan ila barkuun. Maalan beekare. Fidi dhugeensi agarsiisa. Fidi kun qadaada isaatti dhugeensi agarsiisa. Yoo achi gara gartee abbuuqqattee tuufte maal tablee? Tinaabuusi dhugeen fida. Dhugeen fitta? Dhuguma akkasumaan jettee maa toon dhugiin hin galu. Akkasii. Ati marzii jettee barbarree jettee itoon dhugiin hin galu fidi. Marziin akka akka dhugamee nama keessa yoo dhiqames wanti hafu wanti gubatu jira miti Oromoo. Galaan immoo si baadhee gara manaa kibiitti si baadhee fiiga jechuudha. Isa barbaadde jechuudha. Ati qoo ergi yoo miti akkas hammaattee bageeta. Akkasii. Jalqaba dugda jechuudha reemmaati. Oye atamuma kanatti nan amantu. Akkamittan si amanaa? Fayyoo akkamittan si amanaa? Si amanuun ikkoo nama jette dubartiin tokko nama awwaalanii tamanu malee jiraatti amanuun hooleera naan jette. Ergan du'e moo sana amantare deebi'oon dhufan. Inni maaliif dhufuunis jalqabeera bar. Du'een ka'a. Du'ee kee. Amma mana kibiyyuu nageessitoo nageessaa dhiqxaa itti bar. Itoon du'ee kee gaafa du'e waan ati taatu argaa namarraas na dhagaa. Gammaddatee waan ati taatu. Gaafas madadhaa dibadheen dhuguma na hin jaallattu bakka ani silaayyuu anatu iddoo bade iddoo dhaqu natu wallaale. Iddoon dhaqu ati badduudha naan jiraata bar. Akkamitti na dibatte? Ati duutee dhadhaan dibadha nama naan jedhe. Beeka. Dhadhaan dibaartaa reetamma. Maaliif ati duuti na awwaalaa tabar na qabbaneessaan jirtu an akkamitti ofirraan deebisu deebii. Ishi amma anas na maraachuu si maraachiini. Namni sun Anna dhaggeeffadhu. Kubbayyaa fidi kubbayyaatti viidiyoo kana sin barbaadu akkanas ta'ee ani viidiyoo kana illee gadhiisu an nagaadha nagaa buusuu fedhee malee lola irratti hin barbaadu. Maal viidiyoon kun seenaa dhafaa taa'u hin jenne? Dura ka'an isa araaraan seeqa. Isa anaafatti araaramuun seeqa. Isa waan gaarii dubbannee kolfinee haasofnee isaanii kolfisiisnuun seeqa. Kanammoo ati yeroo mandumaa deemtee nama gool ta'uu naan jedhu. Dhageesse? Buusu kaasti mee buusu tokko dhugiitoo akkati waan ati taatuun si arga. Basma waan akkas ani dhaadhaan qaba ishee maal jechuudhaan akkasii mucaan qaba bor mucaa kooti maaliin kaayidee maali shaayiidhaan kan kana fiddan sanuu immoo keessatti ilaaluu fi waan inni qabu. Maaloo xiqqoo ishee hodhumtu waan xiqqootu dudde malee koo waan guddaadha dudde mana jalaa. Waan akkasii. Waan rakkina jira reessa guddaatti. Keessumattuu ilaali rakkoon kootu buuseeraan ani hojii keessa naan galu. Kunaas buuseera ilaali. Maal haadha eebbaa waan isheen
natti hojjettu annagaadha seebesuma maal yaadde garuu ati qoy maal yaadde kunoo buuseedha kunoo kubbaayyaa sooti kunoo kubbaayyaa guddaa sii fide kunoo maal rakkina qaba kubbaayyaa guddaa itti jaragarshadhu taluki ani garuu seexinnoodhaan dhuga maalisuma guddaadhaan dhugi malee jechuun ani qodaa maaliifi kanaan dhugamu jechuu kooti malee gaa'idi siin gochuu kooti keessas yaada namni namaa kennamti akkuma aarumu yaada siinii kennuu kooti malee ani maafi mushkil rakkoon qaba. maafi mushkila jechuun immoo seexana naannachuu keeti. Rakkoon anaaraban beeku bar kunoo laal amma dhuga si agarsiisa. asitti gaggabdee ta'uu argamichaa lakkoofsa ambulaansii naa qopheesse yaadna achuu komodiinoo keessa. Ani ofii hojjetee of ajjeesamu ofiillee ajjeesu sisin ajjeesu ati nama seenaa keessirritti meeqa baay'isuu ela hin qoosii dhugaa waaqa waa'ee qoricha itti garuu hin irraanfatiinis yoo lammata mana kee an deebi'e ani fayyuma jiraattee odumatti deebitu maal sokkuuf miti kunoo laalisayyuu qammasaa itti bara.